Magaalaa Adaamaatti kutaan magaalaa Abbaa Gadaa manneen lukkuu 1,000 fi sheedii nyaata saffisaa 50 walumaa galatti birrii miliyoona 11 walitti kan shallagamu maatii harka qalleeyyiif deeggarsa kenne. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashoomaa fayyadamummaa hawaasa kutaa magaalaa keenyaa mirkaneessuu fi gama misoomaa fi nageenyaatiin hojiin bal'aa fakkeenyummaa qabu hojjetamaa jira jedhan. Akka magaalaa keenyattii fi akka kutaa magaalaa keenyattis keessattiyyuu galmoota gurguddoo akka magaalatti qaban milkeessuudhaaf hojiileen gurguddaan hojjetamaa turanii jiran. Inni jalqabaa galmi jalqabaa keessattuu wabii nyaataa milkeessuu wajjin wal qabatee mootummaan inisheetiiviiwwan gurguddoo bocee inisheetiivii kana keessatti immoo hawaasni keenya sadarkaadhaan jiru akka fayyadamuuf halkanii guyyaa hojjechaa turee jira, hojjechaa jirra. Wantoota sadeen baajata mootummaa humna waloo fi badhaadhina maatii fayyadamuudhaan hawaasa keenya dammaqsinee hojii misoomaa keessatti akka hirmaatuuf godhaa turree jiru. Inisheetiivii kanaan dura gartuun hojjetamaa ture manatti galchuun humna waloon hawaasni oomishtummaatti galuun nyaataan akka of danda'anii fi manneen lukkuu 1,000 fi manneen nyaata saffisaa 50 harka qalleeyyii kutaa magaalaa keenyaatiif kennineerra jedhan. Kanaafis qarshii miliyoona 11 fi 900 ol baasii taasifamuu kan dubbatan obbo Yimanuun maddi deeggarsichaa sabbootii qabeenyaa fi hawaasa bal'aa ta'uu himaniiru. Guyyaa har'aa kana sagantaan kun keessattiyyuu humnoota waloo fayyadamnee namoota harka qalleeyyii ta'an 1,000 ol ta'an sheedii lukkuu manaa qopheessinee hawaasa keenyaaf guyyaa har'aa kanatti akka oomishtummaatti galan akka nyaatan of danda'aniif sochii godhaa turree jirra. Sochii kana keessattis hojii guddaan hojjetamaa turee jira. Sagantaan har'aa kun mallaqaan yoo tilmaamamu manni lukkuu qoftii fi lukkuun qofti naannoo miliyoona 10 ol kan ta'u baasiin kan itti bahe yoo ta'u, karaa addaatiin immoo kan eessattiyyuu hin yaalamne sheedii nyaata saffisaa yookiin faasti fuddii kalaqa addaatiin sheediiwwan naannoo 50 ol ta'anis baasii qarshii miliyoona 1.9 ol hin ta'uun abbootii qabeenyaa mobilaayiz goonee hojjisiisuu dandeenye jirra waan ta'eef warri sagantaa kanarrattis fayyadamaa taatan baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada. Aadaa hojii jijjiiruun badhaadhina maatii milkeessuun kan waraqaa qofa irratti dubbannu osoo hin taane hawaasni fayyadamaa ta'uun qabatamaatti mul'achaa jira kan jedhan immoo itti aanaa kantiibaa fi itti gaafatamaa kilaastira dinagdee magaalaa Adaamaa obbo Maatiyoos Sabbooqaati. Badhaadhina maatii milkeessuudhaan wajjin wal qabatee paartiin keenya hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira. Badhaadhina maatii gaafa jennu badhaadhina jennee kan nuti dubbannu kun waraqaa qofaa irratti osoo hin taane qabatamaatiin dhala namaa bira ga'ee jiruuf jireenya hawaasa keenyaa qixa jijjiiruu danda'uutiin kan hojjetaa jirudha jechuunidha. Bu'uuruma kanaatiin bulchiinsi magaalaa keenyas jiruuf jireenya hawaasa isaa, uummata isaa jijjiiruudhaa fi inisheetiiviiwwan gurguddaa qabatee magaalli bakka bitanii nyaatan qofa osoo hin taaneeti bakka otti oomishanii wabii nyaataa itti mirkaneeffatan akkasumas sana bira darbee bakka itti gabaadhaaf dhiyeessuu danda'an akka taatuuf xiyyeeffannoon kennamee inisheetiivoonni gosa adda addaa hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Hojii har'a bulchiinsa magaalaa keenyatti kutaan magaalaa Abbaa Gadaa hojjetes kana kan milkeessuu fi kana kan dhugoomsu waanta ta'eef hojiiwwan jalqabnee jirru kaan irrattis xiyyeeffannee akka hojjennu dhaamsa koo dabarsaa. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa guddina dinagdee fuulla'aa hunda fayyadamaa taasise kan paartii keenyaan bocaman yeroo yerootti babal'achuun jiruu fi jireenyi hawaasaa jijjiiramaa jira jechuun himan. Guddina dinagdee fuulla'aa hundi irraa fayyadamu mirkaneessuudhaaf imalli jijjiiramaa eegalle bu'aa qabatamaa buusuu irratti argama. Keessumaa akka magaalaa keenyaatti waggoottan 3 arfan darban kana keessa jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf yaadamoota haaraa mootummaa fi paartii keenyaan bocaman hojiirra oolchuudhaan jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa caasaan keenya sadarkaan jiru hojjechuu irratti argama. Bu'aa bahii caasaan keenyaa fi uummanni magaalichaa waliin ta'uudhaan keessa darbe gama bu'aa qabatamaatiin yoo madaalu yaadamoonni paartii keenyaan bocamanii fi jijjiiramoonni gama kanaan dhufan yeroodhaa gara yerootti guddachaa bal'achaa yaadamoonni paartichaa fi mootummaan paartichaan hoogganamu dhugaadhumatti jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiraa jiraachuusaa qabatamaadhaan waan kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti hojjetamaa jiru agarsiistuu guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Fuula durattis namooma irratti xiyyeeffachuun hiyyummaa balleessuun biyya giddu galagalii taate uumuuf hojjechuu qabna jechuun dhaamaniiru. Sheedii kana fudhachuu qofti akka galmaatti ilaalamuu qabu. Maalitti hojjennee bu'aa maalirraa buufannee
hawaasni keenya naannoo keenya jiru amma irraa fayyadamee kan jedhu kun sirriitti ilaalamuu qaba. Kanaaf sheediin amma kenninu kun sirriitti babal'achuu qaba. Kutaa magaalaa hunda gahuu qaba. Hawaasa hunda bira gahuu qaba. Galmootni keenya akkaataan nuti hojjennu baajata mootummaatiin, humna walootiin, badhaadhina namaatiitiin hojjenna jennee kallattii keenya jirra. Har'aasitti kan argaa jirru badhaadhina namaatii caala humna walootiin kan hojjechaa jirrudha. Humni waloo keenya caalmaatti cimee maatiiwwan harka qalleeyyii kumaatamaan magaalaa keessa jiran bira qabu akka qabnu wanti nutti agarsiisu jira. Isa kana caalmaatti cimsinee kan deemnu ta'a. Namoonni mana lukkuu fi sheediiwwan argatan aadaa hojii isaanii jabeeffachuun jijjiirama bu'a qabeessaa argachuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Maqaan kiyya Saadi jedha. Gandi irraa dhufe ganda odaadha. Sheedii kana yaa'u barbaadee ijoollee kootiin guddifadhaa waan adda addaa na gargaaraa jedheeni ganda kana gaafataa ture. Isaan illee amma deeggarsa naa godhanii yoo rabbi jedhe kaayyoo guddaa qaba. Yaa'u yoo kanarraa fooyyee ijoollee kootii fi ani fi ijoolleen kootillee hojjannee itti yaa'u fooyyee argisiisuudhaaf kaayyoo guddaa qaba. Maqaan kiyya Shamsii Ahmad jedhama. Ana badhaatu zoonii Bakkalchaarraa kan dhufe. Haala kana wanni ani gara na fidee wanta kan argachuu danda'een harka qalleeyyii jedhamee akka calallii bakka zoon irratti calaluudhaan carraa kan argadde illee akka harka qalleeyyiitti wanta kan argachuu danda'e jechuudha.